Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota raadiyoo tuubii. Baga nagaan dhuftan gara chaayinaala kootii. Amma hadda kan hojjechuu hedduu qixxaa bixxillee bareeda isaa soomaa fi baay'ee bareeddu tan taate nyaata namatti toltudha. Hamduma viidiyoo nafaana turaadha. Kana barbaachisu killee lamaa fi aannan burcuqqoo tokko, irshoo maankaa shoorbaa tokkoo fi sukkaara gimaash kubbaayyaa jechuudha. Kana na barbaachisa. Vaaniillaadha, beekan paawudariidha, harcee immoo leetirii tokko jechuudha. Amma kanatti mijiqadhaa jechuudha. Baay'ee salphaadha. Yaa namni hin beekne hin jiru. Waluma yaadachiisuuf jecha malee waan ulfaatu miti. Sirriitti jabeessee namni mijiqa. Amma laastika kootti godhadhee akkasirratti na bukaa'uun eegaa jechuudha. Bukaa'eera amma. Amma sirriitti na dhiisadha. Ammaan immoo roga afurii muradhaa jechuudha. Akka barbaadanii murachuu ni dandeettanii. Muradhee geesseera amma. Amma diizaayinii itti baafadhaa jechuudha. Yoo barbaadan shukaa qofaan baafachuu ni dandeettanii. Ani fayyadamu kurriidhaan itti baafadha. Meelingii dheeraa asirratti nan bilcheessadha. Bilchaateera haadha qopheeffadheera. Haadhatti maankaa barbaree maankaa shoorbaa tokkoo fi bassoo maankaa shoorbaa tokko. Bassoo fi dhadhaa yoo ta'e baay'ee mi'aawa walirratti kanatti jiisaa jechuudha. Kunoo akkana ta'eera. Bareeda isaatii baay'ee akka jaalattan abdiin qaba. Yoo jaalattan like share godhaa. Nagaan naa tura. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti hundi keessanuu bakka jirtanitti nagaan naa tura.